Sam seefan nuti banna kun nama dhufee ilmee takka illee diratu dhabne maal isaa doktor guyyatti nam lama sadii qofa waraannaa dhaabbachuu nu jilbinuu irratti dhukkube. Namni dhukkubsachuun dhiisina fakkaatee bar haala kanaan inni fadin gaati maali istarmaatana jidduu raahan gootu. Barumsa keenya ijoollummaa raangaa ammaa barannee mana hakimaa banannee idiyooti hin fayyadameen maal si fakkaataati? Namaan ga waraanneeti. Kanuma hanguma rabbi nuu fituu eegganna gaa'oo rabbi fituu dalagannaati. Namallee dhibamaan jennu doktora taanuusiiti. Rabbummaa naa fayyisu du'aamoo goonaa fi uummata. Sanaa fayyuuti yoo fedhe maallaqa keenya barkiishaan nu irra teegaa nutis dalagaatee nyaami dirqama dhukkubsatanii dhufuunis. Amma mee uumaa miti riskiin fi fuudhufti borurraa eegaltee ni dhufti inshaallah rabbi jeeti. Amma mee dadhabnee jirraanis dadhabe haa gallu kara manaaf irraa. Atis egaa akkana ifattee namni tokko hunduuf eegeette. Hayyee dhuga jettee as dhaabbachaa oolurra firraa gallu. Hayyee nageetti anis cuccufeetiin firraa galaati deem firraa hayyee. Firraa qoqollafeetiin firraa galaati dadhabe. Seena akkami geelee kottoste dhufte dhufe har'a dalagaan fitte har'a dalagaan hin jirtu maal taate musteeshfaa namummaa naaf immoo dhabameeti osoon taa'u qaamni dhukkubeetiin maaliif hin dirre ifumati yaafin ilmeef diraa duba anaaf miidhaa duba ifumaafin if diraan musteeshfaa birootiin dhaqeef if diruufi nee dhukkubee jenne jechuun barna dhukkubeechuun kiyya osoon taa'uutiin qaamni dhukkubechuu kiyya. Of diiru dabde. Bakka diraa san hin geenye barqaamumaan na dhukkube. Garaa nama nyaatta. Wayyaa geeletii yaatuun aarifattee garaa nama nyaatta naan jette. Mee dhiisa kaa nama naarifatu hin qabu bara. Dalagaan maal taate? Dalagaan wanni takka hin jirtu wanni dalagan. Marammarru hin jiru namni waraannu hin jiru siin jechaa jira bara. Miskiina yaa geelee. Yaa geeletii nama arifachiisa sami. Amma kophaa kiyyaan ka irraa galee rafaati jaarsan qabu sila jaarsi na bira jiraate. Nagee wayin akkanna dhukkuba jeesi biratti wayi waadda. Sin kan addaare? Silaa na kan nattee gaariidhaa miisii dhufee sin cinqu ganamuyi. Sis barbaada. Itti fuun heerumne maaliif na heerumsiistaatu barbaadu jirtaan jaarsi? Ani man barbaadu. Anaa barbaadaare. Ejibtuu ni barbaada. Aannan barbaada hin jenne. Hin barbaada hin jenne. Ati amma jaarsa heeruu hin feetu mee dhuguma sanii miyaa geeleetichi? Injiru. Hin feetu? Jaarsa hin feetu? Anniin fadhammoo jaarsa. Heerumika. Heerumu? Niin heerumu. Jaarsa maaliif sanaan barbaadne geelottan keenya san bira dhaqee amma an dalagattiin mashkuula. Dalagaadhaan dhaqaa na dhukkubaa niin daddabanii rafa. Ati amma mana ol taami jaarsa nagaa bareedaa na barbaadne. Injiru. Wayi hinjiru ette? Hinjiru. Wayi duba isaan barbaadda doo musteeshfaallee doktorri nagaa hinjiru doktoruma. Doktorri hinjiru? Hinjiru. Shabaabin hinjiru? Rabbi siyaa kennu. Maa wayi sadaqaa si fadde rabbi siyaa kennu naan jettu fatoo maal taate jaarsa naa faraduu siin jee jaarsa khayrii qabu kana gayaa. Sunummaanu sadaqa. Haa jaarsa harkachuun sadaqaadha. Sanittu wayi naa goote rabbi siifaa kennu ette. Arabni waan jedhuun beektu? Maal jaan arabni? Allah izawwijish jedha. Akkas jaa maal jechuudha rabbi siifaa kennu jechuudha. Rabbi si haaromsiisu jechuudha. Tolchite. Wayi duba atis duba Allah izawwijish naan jeeqa. Allah izawwijish. Aamin yaa rabbi naa kan akka yaa miskiina kakuyoon kufe ol naqab. Izawwijish lama. Lama kamittiin heeruwaan. Ifita bira. Larra lama fuudha jaartii dhabu. Osoon tokkoon heerumiyyaan tajjaarsa biroo lama qabu naan farrisiin narraa dhiisi kayaa geeleeti. Akkaatiin daddabneefi. Maalittiin daddaba jaarsa kee tokkichaan daddabu? Waan biroodha. Kanarran tarree qallaa gabaabaa wayii kanarran furdanne kayoo deemu anumaan likkiitiin barbaada malee jaarsa furdaa kanama meeqa fadhu kan hadda kukkutan saan hin fadhu warra. Jetteere? Jeetiin jira. Tanuma dubbiinti. Ayyaa rabbi siyaa kennisa. Ayyee. Isa rabbi naa kan nu du'aa naa godhe haa? Inshaallah. Ayyee inshaallah. Akkasiiti meena dadhabsite osoo na haasofsiistu afaan goggogaa beeleetiin jiraaf irraa galeetiin qaama kan akkana ciisa xiqqishoo. Asii taa'ituma janaajjanaa ta'e itti fufiga. Injiru janaajjanaa ta'e. Injiru? Wayi hunootti jirtaa mireefu gisee injiru teessee janaajjanaa goroggorta.
Obboleettii wajjin haasa'e. Obboleettii teessa jirtu Ameerikaa jirtu moota biyya biroo jirtu. Ameerikaan jira. Ameerikaa jirti? Wayaanis bara obboleettii akkanii qaba. Garuu gisumaan telefoonuma kan akka kaasee haasa'u inumaan qaba. Maaliif jennaan dadhabee kaa guyyaa dalagaan na dadhabsiisa. Namni dalagaa qabuun illoon akka kana mala gareetiin taa'u firra. Torbaan takka obboleettuma xiyyeessaniif warra keenya dubbisuudha. Achuma dalagaa si wayya. Achuma dalagaa na wayya. Achuma buluchuma oolu. Kafeete akkaan fedhe. Ayyeega haa ta'u atillee geelee nagee ati silaa hartakkaanis jaarsa namatti hin barbaaddu. Hara jaarsaa kana rabbisi yaa kan namaan jetta. Akkuma kee kana beenu meefitti firraa irra faaya. Daddabeetiin jira laata. Faaya na dhukkubsite mataa osoo kaan fuutee kaan fiddee kaan fiddu. Nagee buli. Nagaatti. Dalagaan geesse. Hara dalagaatiin kee deema. Dalagaan biyya ormaa tunis gaa hin dhumattu. Aanetu nameef tolchine wayne. Jiru biyya ormaati maal qola dalagannu malee hin jiraannu. Kan ofirraa dalaganne asitti deemne. Jiraanna kana. Hara dalagaatiin deemu. Amma meeqaatiin kara dalagaa deemaati kan hin jirne. Caansanis yoo na dura dhufe hin beeku tureetiin jiran seesaan meeqanne. Saan qottee jirti kun. Yaa jadiit. Akkami haadhaniin tureen irraa fadde niin dadhabe beektee kanneen dhaltaa ooleemi. Oduu hafteeyyuu. Maaliif? Nam tokko hin dhufne. Hin dhufne saa? Egaa namaa nam tokko hin garre. Do'aama keenya eeguu qabna hamar wanni jettee dhufneetuma teenyeetuma ofirraa galuu irra jira eenyeetumaan dhufee. Barru waa dhageesseeti. Maal dhageesse? Dhukkuba sammaqaa isaallee nagalaa galee addunyaa biyya gurguddaa. Dhukkuba akkam? Fixaa jira jaan. Dhukkuba akkam dhukkuba busee dhukkubni busee duraan ni jira biyya teenya keessaa ni jira biyya hunda keessa jira busee qabban akkana kana. Busee miti. Dhukkuba busee hojii taate maqaa isaa akkamitti wallaala dhukkuba tokko jaan kan mootummaa hunda qabee kana horgufaa jira jaan adda. Garayaa saadha. Lakki. Mokoroonaa jaaniin. Mokoroonaa. Wayaan kan takkaan dhageenya mokoroonaan kan nyaatan haa. Amma kana ma ajjeesoo dhufe mokoroonaan. Lakki mokoroonaan kan nyaatan xixiqqaa mokoroonaa dhedheeraa sante xixiqqaan tokko hin jiru. Lakki mokoroona fakkaata malee maqaan amma nagalaa gale harma mokoroonaa kana jiru. Lakki dhukkuba birooti malee mokoroona. Amma naa dhufe koroonaa. Biyya chaayinaatti dhufe jaanii biyya fixe jaansanii bar sooshaal miidiyaa irratti argeetiin feesbuukaa fi kan irratti argee hijibaan see bar dhugaan seene akkam nama godhasan. Silaanoyin doktoraa dura dhaga'u qabatti hanga ammaa arguu dadhabne. Egaa namni meeqa dura dhageenye. Hayi nama meeqaan dhumate chaayinaa nama fixe jaan dhugumaa sila. Wayi miliyoonaaf deema jaanii bar biyyoota addunyaa mootummaa Tiraamp hunda qabee jira. Wayi. Bakka hunda fiigu jiru sanuu nama gurguddaa qaba jaan dura. Miskiina kanatti hin dhufu dabee. Yaaboo dhibee taanaan miskiinaa fi gurguddaa adda marataa dhibeedhaa bar wanni kun nutis dhufee dhufu numa dhufaa bar guddaa fi xiqqaan jiru dhibeeni maal taate. Sirriidha rabbummaan nu eegu malee garuu warra naayime sanii tokko na jaa miskiineen gaammaan tuqabnee jaanii gabaasa galchan. Mootummoota gurguddate akka chaayinaa kanaatu qabamee jaan. Yaakini. Hakimi sibiru? Wai sijjeen ni hakimi sibiru. Me akkam si godhan mas dhukkuba jira. Wai dhukkuba san haara wajjidhanii waan biraa godhan. Me akkam faasi godhan? Na qufaa isaa na xirchiisa. Onni kana dhukkuba. Kalaas isuma ta'uu hin dhabu. Yaa Rabbi ati isan godhi. Mee ka'e amma osoo namni tokko dhagahin osoo namni tokko argin fuudhee hakimi si keessa ol ka'e. Ol ka'e. Wai jubaan ajjeesani. Najjeesan jedhanii hakimii dhaquu sodaaturra achuma dhaqanii waan doktoriin nama godhe ta'uu wayya. Waan nama ajjeesanillee natti fakkaatu mee beelu garuu dhugumaan si qabeesi. Rabbi si haa baasu. Laal dhibeen bade jaanii hafuurafaan nama dabra jaaniitti hikkittii beekuu qabna. Yoo namni tokko qufee
Asif ichin nama qabala nama utale. Yaa Rabbi ati nu eegifa way rabbummaan nu haa eegu maal goone itti du'aamu godhanna. Harkayyoo wal salaaman yoo qaamaanis wal tuttuqan nama dabr. Way kanammaa rabbummaa erge akka ummataana ka gaafa duraanii dhuma meeqadda fagaadda natti hin jahin jaanii gaafa durta kaas waan tokko dhiiroo. Lakkituun dhukkuba baddu hunda caalti. Rabbi nu aguma deemaa takka godhuu hin dandeenye. Way sokkata isaa amma namni haakimii kana dhibamee nu dhufe meeqa ummataana dhukkubsatee nu dhufe amma namni mana haakimaa kanatti silaa nu dabriti. Maaliif hin dabarre? Hai. Maa nuti dooktaraa firraa qabna achi dhiibneeti. Doktoraan sibiila taate laala si seenes diimeessa. Haa nama diimeessa? Haa diimachuu feete? Yoo nama diimeessee waa nama godhuu baate maarra koo qabattee ta'e akka diimachuu eenyu jibbanumaan diima. Diimeessee silaa nama ni bareecha. Laal diimeessee sijjeessee qabri teetu namni irra hin bahu si argaan akkas hin tuqan. Si gubanii yoo fadhan. Akkas taanaan na diimeessu baate fokkinuma kiyyanaa wayya. Yaa Rabbi nu baasi yaa Rabbi nu eegi akkana qabrii namaa namni harkaan hin tuqan akkanatti aadaan nama hidhanii nama shurreessa yaa Rabbi nu baasi yaa Haaliqa ni dandeessati. Yaa Rabbi ati dhibee kan nurraa balleessi nu dooktorri illee balleessuu hin dandeenyu. Yaa Rabbi yaa tokkichi yaa quba qabaata yaa bira jiraata. Yaa Rabbi si malee maal qabna mee nuti dooktorri inneetuma deddeemna malee. Mee nuufis karaa dhugaa keessa keenya kanaafis. Isaaniif kadhachaa nuufis keessa keenya kanaaf karaa maal nyaata? Nyaachuu abaannu malee dhibeen nutti hin dhufin aga gullee bullu bishaaniin jiraachisna. Namu doktora jennu fidaati gaa nuti doktora guddaan rabbiin qofaati nuti waa takka hin dandeenyu. Innummaan rabbummaan laan nama dhibamichin nurraa yaalu. Ekkana jeetu waa'ee nu godhe akkana rabbi nu godhattu yaaba waan kiisha keenyaan nu yaaddaati dhiddeentu yoo dhuftee nu qabdi beekam taanaati. Nyaatanii buluurraa gabamu bulanii fayyaan jiraachuu gaarii badha. Lakki baran akkas hin jenne dhibee san nutti rabbi asin fidiniiti kanuma rabbi fidee kiisha keenyas nu ajiisu jee malee. Doktor Sena. Har'a dalai. Maal taateef nyaani dha? ilkaan tuna dhukkuba waan tokkollee nan jira. Bamaan eenyu kottu as taa'e? Ilkeessa dhukkuba? Ishii dhukkuba. Maaltu dhukkuba? Doktora ni qufaasisa ni haxxisiisa ni baasa. Doktora ni qufaasisa ni haxxisiisa ni oo'isa ni albaasa ni baasa. Waan masitti wallaale koronaa ta'u noonu. Koronaa? Maal taata? Koronaa itti. Maal jette? Koronaa lakki. Koronaa jeebar koronaa tuti wayyaame. Maal jette irra deebime? Qooyaan ka jedhu ka isin doktorootiin akkatti dhiyeessitan nama dhibamee nu haalu. Nuti doktoraa hin baru uffata garmaan uffannees teenya. Kun uffatallee baafadde uffatallee waan hunda kaa'e. Anis baafadheen doktoraa miti. Maali kun uffata awwaala dira? Nurraa gabbaas nuti akkamii miti. Gabbaas. Maali reesi? Dhageettanam? Warree isin ooftan dhagahumu isin kijiba keessan dhiiftanii jaarti. Kijiba maali? Jaarti kee naa yaaltamu na yaaltan. Maali kun? Laal kun obboleessa koronaati. Ka koronaa caalu. Koronaan bultii kudha afur si tursiisami. Sokondii afur keessatti waaqa keessan fixa yaaltamu yaaltanam. Na dhageettanam? Obboleessa koronaa filattamu. Koronaa filattanii dhuftanii yaaltan. Lachuun filannu. Lachuun filannu. Jireenyaan fedha. Hin filannu. Jiraachuu fedha. Kootu yaala. Koo duraatu kootu sin jaddaa. Ayyee. Tole. Dab. Asii ni jiru. Nuti doktora ta'a asii ni jiru. Unoo isin dhibama yaala. Akkamii yaada hojjaa hin fuutate. Meeti dhibamaa eenyu? Isin. Isiidha. Ayyee. Dhibama. Ana hatti tachiisa. Na kufaasisa. Mee akkamisi kufaasisa? Akkana natti dabarsitee? Maali kun uummanni sodaadhu? Osoo hin qabamin uummanni sodaadhu ammoo maal taate shugguxii fi immoo koronaa ajjeetu. Shugguxii kanaayyuu sodaan qufaa takkitti adachitti qufaatan. Argitee badii uummata keenya osoo dhibeen biraan kalaayin hin qabaaf hin qabu ofiitti osoo hin beekin mi'a osoo siyyuu hin laalin naasumaa lafa dhawute namtitti. Keenya akkanumatti sodamaan duuti jira kun manatti du'a osoo waaqni hin sodaate kun yoo ayi dhufillee doktora du'aa jira. Gara waan dhibee kana qoran. Harka yoo sodaadduudha duunuu yoo wajji duuna kalas. Kai maasa. Nafsaan isii dura kaluu jirti.